Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee harka fuunee ashamaa warroonni amantii biraa hordoftanis akkam nagaa keessanii baga nagaa naaf taatanii har'a kan isin barsiisu waa'ee kaayin maasteraa akkamitti viidiyoo edit goona. Edit yeroo inni editii gurguddoo osoo hin ta'in warroonni yuutuubaroonni haaroo inni yeroo jalqabaatiif aappii kana kaayin maasterii kana jechuudha gidee gabbuufattan akkamitti itti fayyadamna jechuun editii dhibbaan dhibbatti yoo jenne kutaadhaan yoo qoqqoodne malee viidiyoon tokko nun gahu. Kanaaf editii fakkeenyaaf salphaa viidiyoo bifa bareedaa waraabdan viidiyoo baagiraawundii isaa bareedaa ta'e viidiyoo lama walitti hidhuu haa ta'u yoo viidiyoolee baagiraawundii isaa jijjiiruu barbaaddan bifa bareedaadhaan akkamitti akka waraabdan yoo barbaaddan koomentii irratti naaf barreessaa isiniin barsiisa kutaadhaan. Ammoo viidiyooma bareedaa ta'e tokko fakkeenyaaf walitti hiitee bifa bareedaadhaan yoo dabarsuu barbaadde barreeffamoota garaagaraatti dabaltee jechuudha irra laafaa isaa jechuudha editii irra laaftuu isaa yookaan ta yeroo nu jalaan fixanne ta baagiraawundii isiidhaan hin jijjiirre akkuma isiin jirtutti yoo aappii wayii tokko waraabne fakkeenyaaf beeksisa yookaan loogoo chaanaala keenyaatti dabaluu barbaanne akkamitti akkatti daballu bifa salphaadhaan jechuudha isin argisiisaan afaana turaa yoo fedha keessan ta'e koomentii irratti naaf barreessaa kutaadhaan editii guutuu isaa akkamitti viidiyoo fakkeenyaaf ammaan tana aappiin kun pileestoor keessa hin jiru. Pileestoor keessa kan jiru watarmaarkii qaba. Inni kun ammoo watarmaarkii hin qabu jechuudha. Yoo isin barbaachisa ta'e liinkii isaa isiniif kaa chaanaala kiyyaa telegiraama jala isiniif kaa billootuu jettanii itti barreessan telegiraama kiyya ni argattanii. Egaa watarmaarkiin qabna kana yoo gabbuufattan hedduu takka bareedaadha garuu bilbila hundarratti isiniif dalagu bilbila raamiin isaa 6 fi 8 ta'e isiniif dalaga. Warroonni 2 4 biizii godha malee bilbila keessa yoo obsa qabaattan isiniif hojjeta. Kanaaf raamii guddaa filata inni akka pileestoor keessaatii miti jechuudha. Aappiin kun faayidaa hedduu qaba. Filmiileen garaagaraa aappii kanaan dalagaman kanaaf bareedaadha nama itti fayyadamuu beekna. Fakkeenyaaf ammaan tana aappii baagiraawundii kee bakka magariisa ta'etti yookaan carqii magariisa if duubaan gootee yoo waraabde bifa salphaadhaan akka nama istiidiyoo bareedduu keessa taa'etti isiniif jijjiira. Garuu inni kun waan feete bakka feete dhaabbattee yoo waraabdes bifa salphaadhaan baagiraawundii dudduuba kee jiru haqee akka nama istiidiyoo bareedaa keessa taa'ee bakka barbaaddu geessa jechuudha. Bakka barbaaddu sanatti akka nama taa'ee waraabetti viidiyoo kee jijjiira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Inni pileestoor keessaatis abdeettee barreeffamoota bifa adda addaatiin itti barreessuudhaaf hedduu takka abdeettee jira kaayin maasteriin ammaan tana maaliif filmoonni gurguddaan addunyaa kanarra jiran waan isaan dalagamuuf namoota hedduutu itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf abdeettee egaa mee haasaa isinitti hin dheeressu warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa dhuftan sabiskiraayib godhumaatii keenyatti dabalamaa. Egaa mee gara barumsatti isin dabarsaa irratti gattuuna fakkeenyaaf viidiyooma aappii barsiise waa'ee aappiidhaa barsiise tokko isiniif sheer godhaa jechuudha. Yeroo haala kanaan dhuftanii bakka karaa harka bitaa mallattoo ida'uun jirtu kana gattuuta yeroo takka jechuudha. Achi booda haala kanaan bakka 3 isiniif fida 16 9 kajoo jalqabaa kanarra kaayyattanii yeroo sirra kaattan haala kanaan isiniif fida. Yeroo bakka kana dhuftan dirqama bakka miidiyaatti bakka gubbaadhaa kana yeroo takka gattuutan jechuudha jalqabaaf gisee dhuftan. Achi booda suuraa takka tanuma taatanii filattan. Suuraa osoo viidiyoo hin taane suuraa jechuudha dirqama suuraa ta'uu qabdi. Suuruma takka filattanii achi booda harkaa yeroo takka gattuutanii suuraa jala kanatti isiniif ol baati. Harkaa yeroo takka gottanii barreeffama gisee inni daalachaa'e karaa harka mirgatti qabdanii akkana harkeessitan. Hanga viidiyoon keessan isin walitti hiitan sun isiniif dheeratu takka jala kanarra gamana harkistanii jechuudha. Erga akkatti gamana harkisnee booda yoo immoo daftanii xumuruu barbaaddan harka keessan lamaan hin qabdanii walitti harkiftanii yeroo takka akkana gootanii daqiiqaa 5 bakka takkatti dabala jechuudha amma gabaabina kana keessatti yookaan yeroo waan isin irraa fudhatuuf. Kanaaf achi booda yeroo haala kanaan dhuftan shaanaa keessan jala bakka raayitii tanan xuuxitanii duubatti isin deebisaa. Yeroo duubatti isin deebise laayer bakka hedduu kana xuuxitanii achi booda ta gubbaarraa ta jalqabaa tana xuuxitanii miidiyaa ta'etu tana miidiyaa gisee seentan viidiyoo edit godhuu barbaaddan san dhuftanii jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo ammaan tana waraabe tokko yoo sheer godhe viidiyoo as keessaa viidiyoo ammaan tana waraabe viidiyoo keessan beekuu qabdanii. Fakkeenyaaf karaa gabaabaan beekuudhaaf
viidiyoon itti waraabne iskiriin riikoordii bakka jettu barbaaddan as keessa deemtanii jechuudha. Iskiriin riikoordii bakka jettu screen record walumaan laalame akkanatti yeroo irra gadhoofne ammaan tana suuraadha. Fakkeenyaaf as dhufna viidiyoo kana fakkeenyaaf walirratti hidhuu yoo barbaanne, amma fakkeenyaaf osoo viidiyoo kanan goone dura maal godhuu qabna? Osoo viidiyoon goone duratti loogoo aappii keessanii itti fiduu qabdan. akka miidiyaa ijoo kana tuqxanii loogoo aappii keessanii itti filattanii jechuudha. loogoo aappii keessanii haala kanaaf fiddanii irra keessan yeroo haala kanaan dhufe loogoo keessan harkistanii akkatti iskiriina guutuurra kaayyattanii achi booda okkee jettaniini achi booda akkanatti soostaniiti xumura loogoo keessan irra gisa dhufe viidiyoo waraabdan san irra fiddanii jechuudha. bakkuma laayir ijoo kana tuqxanii miidiyaa bakka yoo ta'utanii achi booda viidiyoo keessan kan waraabdan san fiddanii asirra keessan sararri diimaan kun gisee lakkaa'ee xumurarra gahe viidiyoon keenya nuuf taphatuu eegalaa jechuudha. hayyee egaa kunoo xumurarra gahee jira. ammaan tana viidiyoon nuuf dalaguu eegala gisee sararra kun achi dhumate. achi booda viidiyoo keenya bakka barbaannu sanitti akkatti guddisnee bakka barbaannu san kaayyanna jechuudha. hanga viidiyoo keenya akka daawwattoota keenyaa sirriitti mul'atutti wanni sun bakka sana kaayyannaa jechuudha. achi booda raayitii gootanii ni taphachiistan. ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jalatamtoota sagalee itti guddisuu barbaaddan sagaluma viidiyoo keessan kana gattuutanii achi booda mallattoo sammaa kana tuqxanii erga mallattoo sammaa isin dhufe booda yoo irraa balleessuu barbaaddan bakkuma kana tuqxanii eksiitaa yoo itti ol guddisuu barbaaddan ammoo as tuqxanii qulfii gubbaa kanas ni bantanii fi kana yoo gamana harkiftan sagalee nama guddaa taha yoo ammoo gamanatti karaa harka mirgatti taakkan lama jee hizaabe sagalee ijoolleetti deebi'a. bakka sagalee keessan irratti dhiifatu barbaaddan jidduma tana irratti dhiistanii okkeetti gootanii
achi booda hordoftoota maatii YouTube channel dubbatee jechuudha. Achi booda bakka irraa muruu barbaadan fakkeenyaaf irraa muree isin argisiisu bakka viidiyoon keessan hin tolletti akkanatti dhuftaniiti bakka irraa muruu barbaadan san sarara diimaa kana ni gartan jedhee yaada. Fakkeenyaaf akkatti haasa'u kanaaf ani amma bakka irraa muruu barbaadan sana irratti qabdaniiti harkaan gad tuqxanii achi booda mallattoo maqasaa kana tuqxan. Maqasa kana gisee tuqxan wanni isinii galuu qabu bakka kanatti fakkeenyaaf amma ka gubbaa kun viidiyoo teetirraa karaa harka bitaa taqa. Yoo amma viidiyoo bakka sararri diimaan jiru kanarraa karaa harka bitaa haquu barbaadde bakka gubbaa tanarratti itti jalqabaa tanarratti jechuudha. Maqasni gabatee adirra jiru kun karaa itti maqasni jiru mura. Fakkeenyaaf amma taa lammaffarraa karaa harka mirgatti murti viidiyoo teetirraa. Fakkeenyaaf viidiyoo amma xiyyata jalaa tanarraa jechuudha. Viidiyoo tanarraa viidiyoon amma isii tanarraa karaa mirgatti yoo muruu barbaade taa sadaffaatiin tokko taa lammaffaatiin tokko. Yoo karaa harka bitatti muruu barbaade immoo taa tokkoffaatiin tokko jechuudha. Yoo jidduu qofaa muruu barbaade immoo taa sadaffaa tana tokko jechuudha. Jidduudha. Bakkuma sanitti jidduutti akkata gootee irraa murtii jechuudha. As keessaa fakkeenyaaf ammaan tanaan karamiin muruu barbaada. Karaa taa lammaffaa tana tokko karaa harka bitaa irraa muraa jechuudha. Fakkeenyaaf mee jidduudhaa muree asin argisiisu jidduu yeroo jedhu akkana godhaa viidiyoo bakka lamatti adda baasa as ooftaniiti irra bakka irraa muruu barbaadan sanitti dhaabdanii fakkeenyaaf viidiyoo teessan haasofsiisa. Bakka kamtuun tolinii laalaa irraa murtan. Aappiin kun hedduu takka bareedaadha. Irraa fayyadamaan isin jaa obboleeyyan kiyya guyyaa 4 yeroo irraa murtan ammoo harka keessaniin qaqqabdanii akkatti harkiftanii walitti fiddan gisee jidduudhaa murtan jechuudha. Waan jidduu muramuu qabu gisee jidduu murtan bakka itti haasaa keessan dogoggortan bakka hin barbaachifne viidiyoo keessan keessa harkaan qaqqabdanii murtanii jidduu baastanii xarafa tokkorraa murtanii rakkoon qabu achi booda harkistanii walitti fiddanii jechuudha. Akkatti achi booda xarafa isiidhaa kana hidhanii akkasitti wal bira fiddanii viidiyoon gisee kun taphatanii jechuudha. Kanaaf ani telegiraama kiyyaa isa kana bakka sarchii kanarra dhuftanii achi booda ooftanii bakkatti muruu barbaadan ni murtanii bakkatti ammoo isin barbaachisu ni dhiiftanii barreeffamatti dabaluu dandeessan isin argisiisa. Amma fakkeenyaaf asitti ammana dhaabbata viidiyoon kun fakkeenyaaf itti dabaluu yeroo barbaadan ammas bakkuma laa yeroo jettu kana tuqxanii miidiyaa tuqxanii viidiyoo keessan lammaffaa fidattan harkaan irratti gad tuqxanii okkeetti gootan. Akkuma reefun tanaa sararri diimaan gisee lakkaa'ee achi dhumate viidiyoon keenya nuuf banamaa jechuudha. Akkasitti bakka isaa jijjiiraa yoo bakka jijjiiruu barbaadan daqiiqaa takkaaf mirga taa'ee haasa'ee daqiiqaa takkaaf bitaa taa'ee haasa'ee garaa jidduma tana gad tuqxanii murtanii suuraa teessan karaa harka mirgaa harkiftanii jechuudha. Wanni takka hin jirtu. Obsaan eeggannaa hanga inni achi fixuu gabaabduudha waan ta'eef. Warroonni ammoo akka ajaa'ibatti viidiyoodhaan teessanii haasofitanii duuba istiidiyoo keessa naquu barbaadan waan isin hin taane isin duuba balleessuu barbaadan sagalee teessan tolchuu waan isin biraa wacuu qararu egaa akka barbaadan godhuu dandeessan. Aappii kanaan yoo fedha keessan ta'e isin barsiisaa koomantii jalatti nuuf barreessaa. Erga viidiyoon haala kanaan dhufe amma viidiyoo kana walitti daballe waan ta'eef oofnee tanas yoo barbaanne asirra finnaa yoo barbaanne bakka biraa geessinaa viidiyoon takkuma adda mureetiin isin argisiisa malee jechuudha. Kanaaf ooftee bakka duraanii saniin wal irratti sirreessite yoo dhiiftes gisee taandumatti asumarraatti fuuftitanis viidiyoo takka taate jechuudha. Raayitiitti goota achi booda gisee hun chaanaala jala isiniif kaa buufadhaatti fayyadamaa sheer waliif godha. Nagaan nu turaa fakkeenyaaf yoo haala kanaan sagalee teessanitti wal guddisaa wal fakkeessaa ooftan serverii isaa kana jechuudha. Yoo ammoo jalaa fi gubbaadhaa waliin qixxaanne gubbaa tana harkaan gad tuqxanii viidiyoo teessan yoo gubbaan tun deemte malee isiniif hin dubbattu. Kanaaf gubbaa harkaan gad tuqxanii gubbaarra harkiftanii hanga xumura viidiyoo teessaniitiin geessanii asirratti dhaabdanii jechuudha.
yeroo viidiyoon keessan dhaabbate dhaabdan. Mee amma fakkeenyaaf xumura loogoo keessan yoo itti godhuu barbaaddanis isiniin jennaa barumsa hedduu taasisa jira. Seenaatii irraa baradhaa isiniin jennaa Oromootiyyaa. Isinumaaf baname chaanaalli nama biraatiif himi. Sadii fi 22 qabaa viidiyoo 63 jala jira. Egaa viidiyoo hedduu jala jira waan ta'eef seenaatii itti fayyadamaa isiniin jennaa. Hanga viidiyoo biraa yoo loogoo teessanitti dabaluu barbaaddan xumurarra gisee dhuftan raayitii gootaniituma bakka laayir jettana tuqxanii miidiyaa tuqxan deemtanii loogoo keessan fidattan jechuudha. Xumurarrattis loogoo teessan godhatuu ni dandeessan. Wanni isin daangessu takka hin jirtu. Viidiyoon fakkeenyaaf yoo lama ta'e walirra dhufe hin dalagu, xiqqoo qabdee harkaan irraa gamana harkifta. Akkanatti xumura jechuudha. Ammatan gootaniiti viidiyoo tana guuttanii cuftan, iskiriina kana guutuun cuftanii jechuudha. Erga akkatti haala kanaan cufame booda raayitii gootanii halaas viidiyoon keessan gidee seenaatii itti fayyadamaa isiniin jennaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti itti fayyadamaa isiniin jenna. Amma xumura irratti viidiyoon tun dalagdu maaliif gubbaan suuraan hin deemne waan ta'eef suuraa teessan qabdanii inni nu jalaan addaataa deema. Hanga addaate qofa dalagu gubbarra ooftanii waliin tuuyitan akkasitti akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo barbaachisa walitti hiitee gisee fittee gisee galatooma. Bakka sheer gochuudhaan kaa'in maastariin kun ammaan tana isa bareedaadha. Watermarkiin qabu inni halluu gootana hojjedheen watermarkii qabu. Watermarkii qabu Play Store keessaa gabbuufattan seefiin isaa bakka kana jirti. Xiyyaa akkanaa kanarratti tuutan kun ammoo asii qaba sheerii tana jechuudha. Sheerii tanarratti yeroo takkaaf gattu inni. Sheerii tanarratti yeroo gattu inni haala kanaan nuu fide. Gisee inni haala kanaan nuu fide akkam goona bakka kana dhufnee ekspoortii goona. Bakka kana jechuudha. Ekspoortii tanarratti yeroo takkaaf gattu inni. Achi booda seef ta'uu eegala jechuudha. Sararri kun gisee diimatee gamanatti as dhufe halaas seefii nuu ta'e gannu bu'e yuutuubii keenyarraa gadhiifatuu qofaa jechuudha. Gisee sararri kun deemee gamanas guutamee bakka tana ga'e jechuudha. Seef ta'e kanaaf yoo akka viidiyoon irraa hin baane gubbaadhaan waan biraaf halaaluu barbaaddan garaa jidduu guddaa kana gattuutaniituma baatan malee kaansiliin gootan irraan deebi'u jechuudha. Gisee dhuma ta'e isin waan biraa hojjettan waan biraa laaltan namaa wajjin haasoftan shabakaa malee isin dalagaa irraaf duban deebi'u. Isin guddaa kana tuutaniituma keessaa baatan akkatti akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa itti fayyadamaa hiriyoottan keessaniif sheer godhaa. Ediitii ammoo bifa professional ta'een akkamitti goona yoo jettan koomantii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.